jaartii teessan immoo yoo isiin fiqirii itti kennitanii qirqir isiin jette immoo maxxansaa hundatti rakkoo takkan qabu ana masuul anatti gaafatamu wala rifadhee miyuut qabadhe keessa beeta gadaa kana ijoollee haadha yaalatti abbaa yaalatti kana rabbi isinitti hin fidin bar fiqirii ilmallee rabbi nutti kenne rabbi ilmaa isin jaalatu rabbi isinitti haa kennu baabaa kiyya bulloo kiyya naaciisatti daa'ima kiyya wallaahi billa akkanuma mee intarta duniyaa kanarraa taruun silaan oolu በቃ ቤታችሁን ፍቅር በፍቅር አድርጉት። ጃርቲ ተሰንሞ የሲን ፍቅሪ ትገኝተኒ ቂርቂር ይሲን የተሞ መጣንሳው እንደት ረኮ ተቀንቀቡ አነ መስኡል አነ ትጋፈተም ወለ ኢላማ ተናዝላል ልክ እንደ ህሪያት ተፍት መጣንሰ ወር አሜሪካ ጀርተን ወር አሜሪካ ጀርተን ደም አሜሪካ ጋር ወር አሜሪካ ከበልተዲ ከሻንጣን ከረጉባስን ይዳበድ ሳዲቅ ኢትዮጵያ ጅራ Milishaan dhiichisu eddanii jaala. Lakki Milishaan dhiichisu eddanii. warri Ameerikaa ijji wadalaay hafuura keessaniin baafattin ashaanxaa keessaniin diimokiraasiidhaan mana jiraadha. Ati ruqiyyaatuun abjuu Ameerikaa kana bulaa walti beeta akka ashaanxaa karra jala naa kaayuu hedduu beeketiin suudii sanirraa iyyuu fuudhee galchee Itoophiyaatti. Kanaafuyyuu jaalaltii maal fiddii nageenya fiddii imaana fiddii ibaadaa fiddii duniyaa fiddii nageenya fiddii tasgabbii fiddii wallaahi dhuga 100% fudhaanarraa na isiniin jedhe liqimsaa bishaan irratti dhugaa itti isiidha ijoolleen bakka gadiitti hoo dhagahu. Kanaafiyyuu akkas yaadha ruqiyyaatti ammoo inni gootu gurbaan kunillee amma dhufee narra ciise. Subhaanallah. Akkitti nuuf duuge anaa duugamu bakka kee akka qodaa qotiyyoo booratitti gurbaa dhisanii lafatti. والله بالله وكتف تبلوكيا مساتيا ميم اكي غوتن اما المارغتون بيچان هيكان كبوس مرت دام سيني كنو جارتي فولون كوفتي ما في فايده فوتمي المارغتمي هيومت درومت جلادايسن قبات دبد جلاداي جاللتي دنيا كنو قفرتي متكتيفت birri itti kennaa oolte darba mirabbisi haa darbu jechuun irra harka qullaa waamtee ufitti qabdee jaalala gaafa itti kennite bakka feetee dhaqi qabrii keessallee osoo yaaduun danda'ame ol si yaada eenyumtuyyuu. Kanaafiyyuu akkasii dhuguma jaalalli ima jirallee fiqiriin kunillee ima jira bakka namni anjabaa godhetti immoo hin axxaaffa'anii akka mokoroniititti maranii rakkoo takkan qabu isin jechuu barbaadetti. Amana de Silleen kudhati ilaha illallah oome mjaanan achi kahe maatii guuttanii wal jala. amma meeti akka gootu maranii waan baaburaa qabdasi buna uumamu qabda Maal qabeessa fuudhamaa waan aggaadha. maa sukkara illee hin qabdu Akkara maal irraa goone miti. harcee wayii daakkatte Kamaali. lakki manuma keessummaa wayii osoo akka tasaalutti dhufte jechaa waa raafattee dhadhaa wayii jira mana Maali waattu dhufaadha. lakki muun jiran jechuun maal of eeggannumaa fi kaametti Of eeggannoon dhabamtu. hin jirti waa dhadhaa illee of eeggannoo hima qabdaami. Lakkii dura dhuunfee guduunfee gaafa kaanii birri jijjiiran. Mangistiin jijjiira. Mangistiin jijjiira. Yoo ani taan gaawwaa jala fuudhee taan kun oguuree walitti jedhu bartunumaan bittu nan jedhan gabaabaanani. Akkasitti kasaare. Amma akki gootu. Kootu baasitti mu. Harcee ati duruu kaametti goobaziitiyya. As qabe harka. Harka. Mangistiitiyyaati. Jal'oo ibsiin jedhe. Amma ati waa gaawwaa keessa harcee ta'ul kaateen qabdaami gaafa keessummaan yee jette ala. Qaba'ee. Waa dhadhaa illee hin qabdaami. Hin qabdaami. Daa'imallee ka ol kaatee hin qabdaami. Daa'ima san rabbuma beekaa. Akkasiimi. Mi'a dhagaraa kana ol na gogaa ka'ii waa marqa wayii itti irra kaayinaa. Marqa maali? Dhadhaa wayii. Waan ilaantuun deemtu nu hin jirtu acheen adabumaaf isiniin jedha malee. Mana keessa waan qabdu. Waa takka. Waanuma ilaantuun deemtu firii antuun deemtuun hin jiru. Baran birrii wayillee sii kenna. Ila hin dagadhee yoo dhabboositti ma jedhee qalbiin na fuutee qalbiin na keessaa fuute. Maa'en? Oolaa goromtii ma seentee sana argite? Qidaameef taanii kana gabayaa baafadhu gurguradhu gurbaa sanii ganna arii jedhi. Nu ana gurgurata. Gurbaa nuus yaa gurguru. Ani ila dolchee cabtuun barbaadu achi keessa. Isiin yadhe ma seena oola. Isin keessan amansiisu amma maal barbaaddan?
Mee jiidha wayii waanaan areer ture kaatee amma afaan. Jiidha. Hinoon Horiin hin hodhee ijoollee har'a noote. Hinoon. Hin noote godha. hinoon naggalche jabbile. Isintu galche. Akka galchitanii hiitamni itti kutattee barcita wanti Tushaa kutte. tusha kutte. Mee akka xuuntoo laalee dhufaa mee raammoteen harraachuu. Sargi hambaa takka hedduu wayii wanti Sargi maaf ta'u maal koo dhiinafta. Bishaan itti qicii dhaqi sargi. bishaan xiqqi jedha. Bishaan itti naqi dhaqi. Maal abboo yaasane Eenyuun beekami jalli xuuntollee waa. maali? Anaan taane. Nasiin jedhe namitti nana bishaan itti naqxee dhaqxa maal amma biyyi maal godhaa jirti. Maal barbaaddan isin? Waan akka jijjiidha wayyoo na goge garaan ol na Kaya goge. mijaa'onna na qiciif. Jattiin nana wanni guddaa sanitti qici. Guddaa miti xiqqatti qiciif. Guddaa xiqqatti qici an sirraan fuudhu. Dhiisi. Kana. Guddatti naa qiciiti. Akka ati bar namitti nan. Osoo jannanni ol ba'ee addunyaa kana gubbaa ka deemu taate si fakkaata. Kanaami. Ammasi jalaa goraa jedhan gaafa jannata see. Jalaa goraa. Isiin abbaa ruqiyyaan rakkifne. Jiidha kadhatu hin qicciif. Marqa kadhatu hin marqitiif. Alaa galu itti nyakkiftu. Ati as ga'ime. Argalle. Namni taree godhe biyyi hin jiru galee qaata manatti galee. Amma Argalanii imanuma laalanii. ila nama 100 dabale. 100 amma dabaltan kun. Achi fuudhame narra. Gattaay wallahi billahi tiji jechuudha. Narra achi fuudhaaf. Abbo gattaay qaldi harka osirra kan mal taa'ame deemachi mal mana jirra umuun argu. Wallahi tooji meena nuti hojii faloo goota. Beekan gidduu keessa dhaabne walitti dachaanaa bar. Walirra aqwaarratu wayya. Ima bareede kaba dabboo subhaanallah lafumaana harattee bada hadha ruqiyyaati. Lafaana harattee akkasii daalachatu nama ilaalaa achi keessa. Miti daalachadhe. Kunoo intala akkanaa tana. Wanni wayyaa ijoolleen tiyyallee burtukaana fakkaatti anumatti baate amalaa moo dhaabbataa moo hojjaa moo bareedinaa moo arjummaa moo subhaanallah namni ilaa waa takka akka warra gamaa wanni eenyu kana shumburee eenyu makkoo kana warri heessa jette arsiin heessa jette alaa nuun hin galle waa mara. Arafu akkasii mee warri amma dhuftan nama 1,200 kanaa ol ganaa isin bashannansiifnaa isin bohaarsine. Yooyyaa dhageenne wal dhageessisaan dhaamsa abbaa ruqiyyaatii fi haadha ruqiyyaati. Nama 1,100 jirtan warra gastii irraa qabachuun nu bashannansiisaa jedhan. Nu itti deebinee fataa zanaa isin godhuuf qophii keenna xumurree jirra. Isin ammoo chaalenjii nuu kenname gattuutanii diimaa balleessuun dhiibbaan isinirra ga'u hin jiru jechuun ibsatanii jiran. Kanaafuu warroonni fooloo gootan. Taajuu 28 galchuuf qabxii muraasa isinaaf 1,100 itti ergachuun 28 galchaa jedhaa jiran. Isin hoo maal jettan? Taap koppiliingii warri godhaa jirtan hundi keessanuu nuti achii ka'uudhaan ammoo gara Dubaay imallee Burji Khaliifaa dhaquu raahaa goonaa isiniin jedhan. Raahaa qofaa miti du'aayis gammachuu bashannanaa isinii kennina jechuun ibsa abbaa ruqiyyaa. Fannoo dha mujarri hattuudha. Basaaftuu nama maali? Maaltu yeroo keessaa baase? Ashii sanyii miilike jechuun immoo maali? Eenyuun miilikoon jimmaa keessa jira? Sanyii miilikeette jimmaa na fayyaa rabsaa ooltu jechuudha qaaliin gadi baatee jechuudha. Miilike akkamitti jimmaa keessa jira? Zabanaa bara wayyaanee uummanni warri biyyaa mee gadi baatee deebiinaa deebisaa bee? Miilike biyya jiraa? Dubbadhaa. Dubbadhaa mee warri keessa jira? Yaa uummato maal taatani? Sanyii miilike sanyii harka namarraa muraa ture. Uummata Oromoo lafarraa basaaftee fixee qaaliin uummata hunda harabsaa turte jechuudha. Uummata jimmaa hundi. Gaasii banattee qaaliin. Gamma irra baatanii. Itti adeemamee likkii isheetti himamee dhiifama gaafachiifneerra isa kana itti adeemne amma immoo. Kana lakkisaa yeetti deemna amma. Taaf qophiin kun Aleksii Ayyee kuni zamana duraalee naarrasaa ture. Kan kummoo waa'ee dhukkubaatti dhukkubarratti namni qoosu rakkataan kamuu yoo fedhu feestaalaa fatee manni taa'ee galate. Namni qubatti qabu jiru sinii galee. Shilingii sumnii bira malee muudii walitti qabachuu wal arrabsuu wal xiqqeessuun hin barbaachisu. Gaafa nam tokko fayyaa dhabee gaafa nam tokko hakiima dhaquu dhabee gadi ba'ee Oromoo nama qaraa hidhee uummata hunda bira dhaabbatu uummanni Oromoo fedhuun gargaaraa fedhuu afaan isaatti baatee bira rafata sadarkuun qabu. Aleksii Ayyee maaltu fidee naan hin gargaarinaa bira dhaabbatinaa hin galchinaa birrii illee warraattaa hin xiqqinaa nyaatee balleessaa mucaan hojiin hojjetu waan gara garaa daawwatan waa hedduu haasa'ee ture waa hedduu maaltu isa galche maaltu waa'ee goga isa galche
Maal eddan isin immoo akka shanan gibbite ijoolleen jimmaa akka jimmaattan saban qaba gannan qaba gosan qaba gaafa akka nama 25 irratti nan xiqqeessu maal eddan. Maa gadi baatanii dubbatin irra. Nagaamu. Afuuftuu maa kijibdaati namni dhibamaa miidiyaa irratti ba'ee akkanatti hin dubbatu maa kijibdaati. Badii sanyii harree ilmoo qaala biyya bulchuu itti xiyyatis nandeessu. Ilmaan harreetii fi ilmaan diqaalaa bichaa jechuudha dhuftee ganamaa galgalaa faammattuu miti hunda kan kee sirriitti finnee sagasa kanaam hunda kan kee wal bira keenya jechuudha ganda keetii saba keetii wajjin jechuudha. Maal nama gargaarta ofii ootii fuusa dhagaa kaa'atta manni si daawwateesse maal nama gargaarta maal nama bira dhaabbatta. Deebii deebisaa mee akka shanan gibattuu hundi keessan dubbadhaa mee kasiira dubbadhaa mee waa'ee elektaayii kana irratti dubbadhaa hundi keessan. Udah serius. Mereka isin callisina warra jirtanu. Ila amma mucaan callisee muitii qaba taa'oo leekee inni fooloo dhumaa dhufe mucichi silaa musaa jechuudha. Taa'oo leekee reefaa isaa darbata. Dubbadhaa akka shanan gibattuu dubbadhaa wali kun. Muitiin qabatinaati yaada kana irratti hundi keessan dubbadhaa. Bal'isaati irratti dubbadhaa. Warri duraan jirtanis dubbadhaa. Waa'ee elektaayii dubbadhaa kun mucaan tokko nan qabsiisee dheessoo beena bara. Si Alex taayee fidaanii maaliif akka akkas jedhin gaafannaani sheer godha uummata qashtii sheer waan inni qabullee qabadhaani waan inni narraa qabullee daangaa lafaa qabna walirraa ta'e fidaa qabadhaa. Mucaan tokko qabsiisee dheedhee fidaa kun olaa kan takka hidhee fidee olaa argattee fidi qabsiisee laa kan haati geessee ture mana ilaalaan jedhee ture kun magaalaa garuu an sobatee dhugaateen barree natti ergee ture. Birrii ergii mina miinaan jedhe. Birrii maal inni gaan jedheen qabsiisi laafina jiru jedheen laafina jiru jedheen. Garuu qabamuu kutuu muummicha ministeeraa Dooktor Abiy Ahmad jechuudha kan mirga sabaa salmeessisee bulchaa ture. Har'a jarri xiqqeessisanii miidiyaa irratti gadi baaftee jimaa qamaatee basaaftee jechuudha. Waan meeqa itti arrabsaan ture yaala kitaayee miidiyaa irratti mana iluu keessatti. Waan meeqa itti arrabsaan ture akkamitti calisa akkamitti usama. Gandee qaba namni kun gosa qaba biyya qaba. Ada arti irratti qaba. Nagaa baddoona. Nuti warra sanyii mootitti warra dhugaa dubbatu warra dheengadda dhugaa dhaabbatu. Warra dheengadda aarsaa kaffalee uummata aarsii kana kan wal qabee kan bira dhaabbatee eebbatee salgii ta'e dhaabbataa ture namni. Har'a gaafa marti nyaadhe lapheen keenya nyaachite jedhu. Namni dhufee na gaafa seera mubaarik musammaatiif baaqiddi baadhi maasiiti. Kan mana marfee na geesse. Hundi sii baasaaf ture sobduudha. Kijibduudha. Manna gargaarte. Maaliif muudii qabu? Maal jedhama maali? Abdastaayee maal jedhama deem? Koi finne keenya. Amma Kunoo jira wal kaa'amee jira. irraa deemamu koi ammoo waan godha wayi. Maal goota? Qaamni jira Toofiq tokkoffaasi akka shanan gibeetti gaafa inni na arabse gaafa inni Akka shanan gibeetti feemanni keessa nana bar. Ana jala yaa'u qabdan ijoolleen jimmaa. Miti qabadume. Jala yaa'u qabnaan miti qabadu gaafa inni na arabse maaliif gadi baasee dubbatin. Jirtu mana kootti waamne gaafanneerra wallaahi. Kaleessan jiru amadde mana koo dhumnedha. Gaafanneerra bar. Jennaan gurbaanni kadhaa baree kadhaa dhiituu didee naan jedha. Maal fiduu dhaqe? Kaleessa finneerra mana koo gastii koo amaddiin. Eenyu godhaa bareettee atillee dhugaa. Adeessa akka jedhe kaleessa finneen naan. Mana kootta maayif amaddiin hin tuttuxxa innee gaafanne halkan. Gaafatamta. Nama danuu jira. Gaafatamta. Nama danuu jira bar. Eda mana koo dhufee nama danuu jira gaafadheeraan. Maalii jala afur dhiqeen jedheen. Agai gaman. Witi ka wadu tayo yain iti gaban ina rasu mamu kwat yafse kumai demishen nama kumai demishen iti gaban iti kesu magam kwat yafse no winati. Gudinya ya Ana asli udah meta tembu jadi mas tangka kaya tikene kaya ada mana tua mean. Share gula mesriti undu kita share gula mesriti. Masa ka tikene deta share gula. Namra timi tani nargine diane. Sinar gini kama kami ini tiagar sisa karjati gura shani kan barin bodan. Kami tiagar sisa tuh lebih rajin tadi lebih rajin tuh. Witi ka wadu me alto kumiti ka wadu. Mana mana te mai ferano win gaban ni mana ilu ka tina Eh betul wera bobi dua kami bawa mana timah bahasa. Dari jara unda karatu re gaban ni mata jimma unda ka debe sera gatu mana ilu ka tima le den. Maga di baten randu batin. Balan jimma itu nih Ahmadin ko faraf sih sama nanti saya ada kursi nenan. Amadini kami bawa sih lah. Apa video kami bawa ben. Witi ka wadu tayo ya ini tibo. Wanda. Share gula mesriti undu kita share gula mesriti undu kita. Dapat. Rafi Vandana jadi kan jadi. Vandana jadi nara. Muite ko du jaini di. Gawan numata jimma sobdu do melisha makala kaya ile kadi be arus makala kaya kadi be keku. Ilanan ture ti kasi lu kesati. Wa ne ratu regete ta makala kyaran.
Warra biyya bulchuun jechuudha. Warra biyyaa dhaabbatu nuu biyyaa walii gabii. Aarsaa hedduu kaffalee. Sina siraata makalakkiyaa illee kabajuun hin eeganne garuu likkii isaa nuti itti galcha. Likkii isaa jechuudha. Si galee shee qoraa sirriitti hundi keessan. Tokkoffaa jimaa qamaanii mirqaananii akka argan alba'uun hafee jira. Si galee tokkoffaa ijoolleen iluu of eeggadhaa. Of eeggadhaa masaxaqaa dhumaa sitti kennan. Wallahi masaxaqaa dhumaa. Inni bira jiru kun onyonni ni qabee jiru. Amadii ni qabee jiru onyonni. Inni bira taa'u uffata poolisii uffatee. Akka inni jimmaan keessatti jechuudha gabadhaatti hima. Muummicha ministeeraa akka inni jimmaan keessatti maku ijoollee iluu baaburaa hunda jira haree jechuudha. Walitti qabu nan gochiisaan asxaa jechuudha. Waan keessa gochuun nan. Inni bira taa'u onyonni kaara jatti sangaana dhagaa jirtu. Inni bira taa'u onyonni. Muitii qabaduun siin jedhee inni jiniiti. Maal ta'e baalageen ajaa nama uumamee beektu nama jettanii dura of kabachiisu wayyi. Amma inni jedhe uummata keenya irra deemtanu fidaanii lakkisaayee fidaanii yoo dhiira taate seeratti dhuftee dubbattu fidaanii ishee godhaa. Amma toofiki gastii isaa irratti osoo hin taane asirratti fidaa dubbachiisu gastii koratti naaf siisa jedhu asa fidu. Soba siin jedhe eessatti lakkisaayee dubbate hin sodaatan siin jedhe badaluna eessatti dubbata. Toobe dhuftee afaan hin banneeti. Wallahi Aleksi taa'ee dagastii koo fidee gaafadheera wallahi maqaa rabbi. Suma dhugumaa. Asirratti fida qoyga. Natti ni jini laga adiin tokkoffaa dura na kabajaan azaajii keessan akka jimmaatti saroota na kabajaa dura. Mushoo. Amma ajajaa keenya yoo taate nurraa dubbadduuti. Ajajaa ijoollee fe'ee masa jimmaati. Qoy amman fida ammatti. Qoy na waama. Fida amma. Aleksi taa'ee. Ayya sheeritti godheera. Amma dhufaa qoy. Shekwa asirratti hundi keessan. Shekwa asirratti. Poolisii qabee bira taa'amu ni sun milishaadhuma poolisii. Milishaa maalitti? Qarqaatti humni kun. Poolisii dhalli. Poolisii. Shekwa asirratti. Qabee mazagaajaa geesseen ture naan jedhee natti minnaan qabsiisee deemtime ture. Godinyaadha hiriyaadha. Hiriyaasaati? Amma inni illee bira taa'ee miidiyaa taa'ee waa biraa dubbata yeroo agarsiisatti argu. Caatii qima jechuudha. Amma liibii irratti ture bar caatii qaama. Amma isa kana qaama seeraattis nutti himtanu nama leenjee sanattalee waa hunda fitatee biyyaa bee nuti. Inni galee garuu rakkina biyyaa nu baase. Inni jijjiiramna akkuma nam tokko dalagannee ilmoo namaa taanee biyyan baate rakkanne. Ilmi namaa kumuu rakkata. Inni kuusatallee miidhamallee arraba maaltu fide? Ganda kan keetti qabee zarii kan keetti qabee si xiqqeessaa dhuftee waa'ee ganda kooti waa'ee biyyaarraa guyyaa tokko dibaatee dubbattee naan. Gargaarsa keellee wanti itti gargaarsa tokko hin jiru hin sobin hin kijibin. Feesbuukaa yuutuubiidhaan ittiin na guddifatan. Feesbuukaa yuutuubiidhaan jechuudha maqaa kootiin. Aleesitti dabalee nufa qoyal tokko. Dawalii fidi asirratti nu Dhaggeeffadhaame al tokko. Ijoolleen shanan gibee ijoolleen jimmaa. Gaafa jedhanii feesbuukaa yuutuubiidhaan saddaqatanii na guddifatan. Hatanii jechuudha maal eddani? Maaliif gadi baatanii dubbatin? Maaliif gadi baatanii gosa jalaatiin ganna jalaa qoratanii irra keessanii hin raggatin uummata miidiyaatti na xiqqeessu uummata miidiyaatti gadi ba'ee na arrasu. Akka jimmaatti akka shanan gibeetti. Gandaa biyyeen qaba sabaan qaba. Bakkeetti hin alanneen. Nuti warra sanyii baajii baadhi warra sanyii mootii raayyaa abbaa machaa amaddeen jabal ustaazota guddaa kan akka muummicha ministeeraa jechuudha. Kan adda uummata hundaa Afrikaa guutuu qabachiisee bulchaaru. Aleksi dhufeera qoyal hin galcha. Galchoon. Seeraan haa toftan moola. Mucaan tokko gadi qabsaa dheedhee bakka qabsaa cimaa dheedhaa ture inni kunoo dhufeera Aleksi. Gaafiiti gaafata gaafii olii deebiftan ila seeraan. Gaafii deebii gaafanna. Muuziqaa cufi. Milishaan itti qabee Aleksi. Alexa gaafatu. Milishaa qabee bira ta'a maal Aleksiin bira. Asitti ilaalan. Asitti of ilaala Aleksi akka keessa jirtu. Of ilaale Amma kan jedhu Aleksi. Gaafii si gaafadha. Gaafii deebii si gaafadha. Kan itti makalaakiyaa qeeqaa turte kan itti makalaakiyaa rasaa turte gasii dhuguu keessatti. Si qabsiisaa. Seeraan si gaafachiisaa. Daangaa darbitee naara sugeetii fi lafa wayiitti yookiin biyya wayii walitti hin qabnu. Ilmaan abbaa tokkotti qaba seerasitti dubbadhu kadhattuu nutti nu mishinaa kadhattuudha. Ganamaa galgala kadhataa hojiin hojjetu jettee naarasaa turte. An marzii nyaadhee gaafa falfalli siirii natti godhameenaan naafadhee dhukkubsadhee fira Dubaayeen keessatti hin qabu bakkeera bulaa turre kaartuu naafadhee. Kan itti dabbaadhe gadi baatee uummata Oromootiin hin gargaarinaa ariyaa bakkeetti jettee dubbataa turte
Maaliif gaafa deemsi gaafadhe akka ijoollee iluu tokkotti. Amma inni guddatu gaala qoy gaafatte miti inni guddatu deebisu. Inni guddatu amma muti qabaddu gaa. Deebisee Alex guddatu. Alaafin kee tallachuu ana. Wayne dhiifama waan biraanii dubbisaa ture. An viidiyoo nageenya ataamaddee. Haasaa kanan danda'u beektaa ani barreeffama dubbisaa ture. Amaddiin fayyadee bakka rabbis fayyise oola. Wandimme gadda baay'ee cinqabnee turre. Maal jettee maal la gaafattee? Falfalli siriin itti godhame gaafa marti nyaadhee dhukkubsadhee lapheedhaa citee dhukkubsadhee mana ciisee jedhu gaafa mana hospitaala dhaqee nama na yaalchisu dhabee baagiddee baadimaasii qoricha ilaalee naannoo biccuu wayyaa'ee ustaanitti gadaanii uummanni Oromoo gargaarsa uummata Oromoo si gaafata anillee isin gargaara. Biyya galtee yaalamtee deebittaa gaafa ustaanaa jedhanu mana iluu keessatti mucaa kana gargaarinaa duunaan jennaan saasaa biyya galchaa jettee kan itti natti qofsofte ati ilma Oromooti miti saba Oromooti miti Oromoo keessaan dhandhane ganda qabda kutaa qabda. Sigalee saba anillee akkasuma biyyeen qabaa saban qaba. Akka janan gibeetu ijoollee janan gibeetu waan dhukkubsadhee biyya na galchanii na wallaan garuu ati akka ijoollee iluu baaburaa tokkotti akka ijoollee iluutti si gaafataadhaan sigalee hadhaa ati na arsitee kanaan qaaliin gadi baatee ijoollee jimmaa hundaa arsaa turte mana barattee jechuudha sigalee ati na arsitee kanaan qaaliin uummata jimmaatiin sanyii miiliki ilmoo dhiqaalaa jettee wanti siin jedhee jiru jechuudha garuu ati biyya seera jirtu keessa jirta sigalee Itoophiyaa seera dimokiraasii uummata Oromoo jechuudha kana isee muummicha ministeeraati qabachiisee bulchaa jira sigalee ragaa wajjiniin viidiyoo wajjiniin kasamnaan gara gaaffii kee ijoo na gaafadhati. Gaaffii ijoo. Akka walaloo yoo barbaade akka walalootti siif dhiyeessu Alex deebisuu qabdaati. Akka walalootti dhiyeessu gaaffii. Ilaal amma Amaddiin nagaamti sagaleen koo. Nagaam. Ani engadda na dhukkubee gaafati jettu kanani kadhataan irratti oomishinaa jedhee kanani gargaarsa gargaaramuu qabu kanan jedhee si dhukkubeetu hin taane gaafaati geemii taphattee geemii sana irratti feemasoonni miliyoona 3 moo miliyoona 5 walitti sii qabnaa jedhanii si sakkasanii achi namni leencumallee mana keetti darbatu dhabameennaan borumta isaa geemiin akka yaadan taane amma birrii walitti naa qabuu qabdu makiinaan naa bitamuu qaba gaafateettu ay kun haraama rabbiin birattis walitti numa buusaa. Ammoo Amaddiin irra gaafa gargaaramu tu nagaa qabu borummoo kan akka Amaddiin kudhanta dhufaa jedhee gaafa sana dhaqana morme kanatti na dhukkube jette sun immoo sirriidha waan sirriin godhee sana mana kanatti na dhukkubeette dheengadda gaafatti na dhukkubeette an baay'ee rifadhe ati obboleessa kooti Oromummaa waliin qabnaa. Ada gaafii tokko si gaafadha afaan kee dammaa gaafadha. Egaa nan bitaa isatti na gaafatte bitaa koyi. Koyi gaa waan si gaafadha. Uummanni Dubaay marzina nyaachisee sirii natti kennee hooqii balfalantti godhee beektaa tamma quba qabdaa dhukkubsachuun koo. Alex keessaa quba keessaa nabu harka keessaa nabu Alex. Quba keessaa nabu. Quba qabdaa. Ati nash qabbaxini meetoo fiqate. Nash qabbaxinati. Birri inni geemii irraa argate inni sitti erge leenca faa biteedhanii birri naawwiin faa sitti erga nyaattee kaatee dhuftee fira godhatte dhuftee biyyatti ittiin bashannantee lafa bitattee deebiteeti. Birrii sanaan. Amaddiin kana hundan beeku. Maqaa jimmummaatiin itti dhiyaattee jechuudha. Elaa Amaddiin dheengaddana dhukkuba gaafatettu dhukkubni kee maali? Maal taateetu jennaan gaafa jalqabaa yeroo duraa laphee kana jalaa waa ol na dhiibaa waa ol na gubaa na caccabsaa jettee lafee tasiin ol na bahettee uffata baaftee nutti agarsiifte. Achi deebitee immoo siiriitu natti godhamee sheekiin tokko biyya galtee sirratti qaraamuu qabaa jennaan mirkaneeffachuu qabnaa dhukkubni kee dhukkuba mana yaalaatti beekamu yoo ta'e ragaa fidiiti anatu sa'aatii 24 laayivii irra taa'e deeggarsa walitti qabee si yaalchisaa. Yoo immoo siiriidha jedhame sheekiin siiriidha jedhan sun dhufanii nuuf mirkaneessanii jennaan waa'een siirii afeeraa jette booda immoo yaada kee jijjiirte. Siigalee dhabdii waa'ee siirii miti erganaa qoratamee siirii miti jedhamee jennaan nuyi birrii walitti buusnee ndoomti keetii kunnee fi sheekuma ati achi as dhuftee lamachi deebi'urra paaspoortiis ganaa baafachuus barbaada waan ta'eef sheekuma sasitti qaraamu sana tikeetii kunnee fi Dubaayitti erginee dhufanii sitti qaraanii adeebi'an jennaan lakki sheekii sana maqaa dhabuun hin danda'amu jennaan isiin kunis diraamaadha inni la siigalee. Diraamaa
Afaan kee dammaa qabee al tokko dhaggeeffatuma. Sheekiin Abdii Hussein tu fide dhugaadha Abdii Hussein bira jiran sheekiin guddaadha. Garuu Ustaad Hamzaa Hashim mucayyoon tokko natti waltee isaantu sirriitti godhee kan itti argataa turte biiraa wajjin nunnee haraama wajjin dallanitee miidiyaatti dubbataa turte isaantu sirriitti godhee naan jettee natti miti. Innaan falfala sirii natti dalagamee miidiyaatti dubbataa ture dhugaadha. Gaafan dubbadhus immoo dubbii dhagaa wajjiniin qoricha dhugeenyaan jibsii kana keessa na nyaatee lafee bichaatti naan bise. Qorichi sunis immoo qoricha na obaasani. Dhaggeeffadhu maqaa namaa meeshin godhee haasa'uun barbaadu qoricha na obaasani. Maafin haasoftumaa nama qoricha si obaase. Nama jala jira. Maaliif isi kasabna biyya kana keessaa galchina jedhanii asfaaraan qoricha naannoo kan jechuudha. Qoricha kana gaafa na buudda beedhaa gaafa bitti maantii mala keenya aduu achi na fidan makiinaa ofiitiin abbaan na fedhe quba qabdan hin beektanii qoricha si fayyimnaa kan itti nama arrasitee qaatee deebitee gaabbitu dhiisa hin fayyitaa fi haqee guutuutti deebita. Ijoollummaa qabda jirummaa illee qabda yeroo bicummaa kuftee naani jinni sitti galtee naan jedhan. Siree raama hoo barcumarraa. Mukarraayi. Toofide doo gadi si buusa walaa gassi keessaan gassiyaa of eeggadhu muyitee qabadhu ta'i. Na kabajidhaan fee masala. Kabaji. Muyitee qabadhu ta'i sin jedhe bira. Mucaa kana namni dhedhee dhaggeeffatu dhabameetu bara. Isin gaafa dhuftan allaagattan. Dhaggeeffadhutti ma dhaggeeffadhu. Siiriin falfalli godhame kun beektaa mucaan kun akka inni dalagatee ilmoo namaan taane jedhanii falfalli jira beektaa siiriin gaafa duraan awwaala baadiyyaa bootaa dhodhee sanaa dhufuus nama hunda na dhalaa ture. Uummata miidiyaatti gubbaatti na sirbaan hin taphadha. Nyaadha nan dhugaa salgii namaa eebba namaa dhaqee maallaqaa kennaan ture. Garuu booda kana immoo gaafan waa'ee mootummaa kana deeggaruu jammaree kitaaba isaa dhuskanii. Waa'ee mootummaatiis amma siyaasa keessa nuun gashin galaasitti. Siyaasa keessa nuun gashin annan Siyaasa miti dhugaa jirtu sitti maal dhaggeeffadhutti ma na jedhan dubbatanii qoy al tokko dhaggeeffadhu qoy. Kitaaba muummicha ministeeraa dhuskanii beektaa Dubaayii eebbisuudhaan baasii kaafamanii hin eebbifne dhuskani. Sigalee yaa'ee lolli isa qaamne annee burju kalifaatti eebbifne kunuun suuraa felisii agarsiisuu danda'an. Annee eebbisiifne dhaggeeffadhutti ma dhaggeeffadhu na jedhan wajjin dhaggeeffadhu qaamutti qabadhu ta'i aleski. Akkoo argeeransiin jedhe maaliif? Yeroon dubbadhu dhageete miti erga sana mucaan kuni nuti miidiyaatti gubbaatti ol baafnee qaamaarraa hojjennee gaanaanii mootummaa deeggaruu jammaree jedhanii natti qabsaa'anii qoricha sii kennine naan jedhanii martii na obaasani. Martii na obaasanii naan martiin kun lafee bichaa na taasise. Maal ilaaltu kunoo lafee bichaa jechuudha qoricha sii kennine kunoo kana laal lafee bichaa nyaatame nu jechuudha. Martiin hin ajjeesa malee lafee duwwaa naman taasisu amaddiin. Koyi gaazextiin hima. Muitii qabadhu dhaggeeffadhu kai muitii qabadhuutti haasa namaa dhaggeeffadhu kaitti waan abbaa dubbii bira. Gaafa kana gadi ba'eentan Oromoo na qarqaraa martii nyaatee jira nan dhukkubaa laphee kana akka ibiddaan gubaa jibsii keessa na nyaata nan dhukkubaadhaan jedheen jennaan asii toofii dadoo kana jedhanii mucayyoo tokko jedhanii geessanii sheekichuma gaafa dura qoricha naa kenne sana bira na geessanii qoricha naa kennan qoricha kana yeroo itti dhugu zanzamaa fi quraanatti qaraadha lafee kana keessa na deemee akka waan hin aannan dhugeetti jibsiin kan koo bicuu wayyoo argate si galee baagidii faati maasii qoricha naa kennan mana baagidiin jira summaa jechuudha. Qoricha ergasii mataan kan kubanamee onni na dhukkubu edda bicuu waroon jedhe laa wayyaa hin baroo jedhe baroon bulee garuu alakkitaa eega namaa galgala maaliif sitti qabsaa daangaa wayii yookiin lafa wayii walirraa hin qabdanoo maaliif sitti qabsaa naan jedhan ijoolleen baay'een maaliif ofirraa hin dhorkine maaliif hin qabsiifne naan jedhanii natti dubbannaan kiyyuutti mee kiyyuudhaan naqi qabii seera jala oolchi mucaan kun nama 25 irratti na xiqqeessaa ture na arrasaa ture nan dhukkubaa lubbuu keessa jira biyya kana keessatti immoo obboleessa fira tokko hin qabu utuma kadhataa ta'e utuma kadhataa tokkuma keeshaa hafatee madeeraa taa'e shilingii sumnii fuudhanii itti darbanii bira rafatan malee hin arrabsanu hin xiqqeessanu qabsiisii birrii yoo ta'e siifan ergaa nama harkaa kaadheen jedheen jennaan rakkoon qabu naan jedhe jennaan alakii taa'ee fidaati nan gaafadhaa waan hin arrabsuuf waan hin xiqqeessuuf jedhe mas uumaa fayyaan jedhan ilaaltoom summaan fiiltara malee qoy isin agarsiisa fayyaa ta'uu kootiif dhukkubsataa koo ta'uu ilaaltaa muuma summaa jechuudha asilaal agaata miti kan agaata miti lafee bichaa ta'e jibsiina nyaatamee na dhume martiin hoo baasanii bara martii. Dhukkubni akkanaa ilaa maddeen dhukkubni akkanaa kun lack of food jedhama. Lack of food afaan Ingiliffaatiin lack of food jedhama. Inni sun waan qal'aadha rakkoon qabu. Lack of food miti dhaggeeffadhu. Lack of food jechuun nyaata hin qabdu siin jedhaadha marti. Martiin hoo baasan nyaata mina amine miti. Martiin hoo baasan. Tobi kottu wadabi. Martiin hoo baasan nyaata waan hin nyaata Dubaay keessatti dhawama uummata hundi nyaachisa warra dhugaa asharaa bara dhukkubsadhe lubbuu keessatti ture bara amma sammanaa dhukkubaa bara nama muurii qabatu bichaatu barsiisee ol galanii akka waan na dhukkubaa jire duunaan reeffa isaa biyya galchine natti qabsaa turan. Garuu ati gosa qabda. Qoy akka ati gosa qabda biyya qabda. Si galee akka ijoollee luutti sitti maal dhaggeeffadhu.
ati gaafa rakkadhu na gargaarta yoo fedhe na gargaartaa yoo fedhe immoo ofii keetti dhifte irraa deebita malee uummataan hin gargaarinaa haduu reenfa isaa biyya galchinaa jechuun maaltu fide Alex lubbuu du'a namaatti ta'e raawwachuu jechuudha. Maaliif ani fakkeenyaaf sababa Tigiree miti wayii Amaaraa miti Oromoodha ilma Oromoo tokko nama deengandallee Oromoodhaaf dhaabbataa ture biyyatti si galee kanarratti attamattama kan naan jettaati attamattama dhageesse mucaan kun fedhan qabu haaliin qabu biyya kana keessatti qophaa jira naannoo odeeffannoo wayii dhageessanii odeeffamu nammoo cinaa kan koo bataam itti jira namni Dubaan keessatti lafa ta'ee fuuldura ta'e nama hedduu qabaa. Amaddiin haasa'uudhaanis nan deebisa kaa haasa'u. Naa tofta. Gaafii ati na gaafatte narkaa bada kaa narkaa badaam dheerisu. Gaafiin si gaafataaru kan dhukkubsadhee lubbuu keessa jiru maayina terorista. Gaafiin kun. Okay, na guddisi gaa. Isa inni guddisuu hin danda'u. Akkami beektaa Amaddiin? Ilaalanii sitti roorrisuudhaafis nama namatti roorrisu illee miti. Na caqasi gaala. Yoo nan dogoggora koo fudhadhee namnis natti murteessu atis yoo bakka kanatti dogoggortee ta'ette fudhadheen ba'aa dhiifaman illee sin gaafadhaa garuu na dhaggeeffadhu. Amaddiin jalqaba akka Dubaayii dhaqeen hojiin hin taanee fi hojii jijjiiruudhaaf Oromoo waa'ee hojiitiin miti bari waa'ee hojiitiin miti waa'ee dhukkubaati malee waa'ee hojiitiin miti waa biramaa dubbatta waa'ee dhukkubaati malee waa'ee hojiitiin miti dhaggeeffata miti tasmaama waa'ee dhukkubaati an hojii nan qaba mataa kottan waa'ee dhukkubaa dubbataa miti waa'ee hojiitiin miti. Akkamittan haasaa gaashee akkamittan haasaa atoo naasofsiisan jirtu anamma yaada koo wal jala oo naasa'e malee jalqabarraa kaasee yoon hime malee wal narkaadha. Sababni an kana jedheef marsaa tokkoof lama Oromoon gargaaree hojii akka hojjetu guunaan Amaddiin taa'ee hojii hojjechuu dide. Guyyaa lama guyyaa sadii hojjetee. Oromoon dhaggeeffatuma Oromoon wanti jarri naa godhan tokko hin jiru tokko iqaamaa koo immoo haadha baatee gaa'elootii fi Mubaarak Musammaa dhuguma ijoolleen mana wadaamii na gargaartee iqaamaa naa dhaaddetti iqaamaa naa asitti namni waa tokko naa godhan jiru namni na nyaachisan jiru garuu ilmaan Oromootiif aarsaa kaffaleera kennee irratti baatee dhaabbadheerasi. Kana dhibbaan dhibbatti ragaalee nan qabaa namillee na deeggara. Baay'ee gargaarsi fedhiidhaan malee dirqama miti bara. Dhaggeeffatu al tokko miti hodhame gargaarsa gadi isaatti hin ta'ini Alex dhaggeeffatuma tokkoffaa ati bajammaa asitti himu waa'ee kan koorratti waa'ee obboleessa keetii miti utuu obboleessa keetii utuu gookii fakkeenyaaf namni kun ilma Oromooti aadaan na gaafata kitaabni seenaa na gaafata maaliifan itti qoosa maaliifan itti qalasaa maaliif sammuu keessa dhibama atoo nama barate nama tamaare ofiin jettaa. Malee nama dhaggeeffachuu didde bara Amaddiin ilaa dhaggeeffadhu. Namoonni asirraa Amaddiin gargaaramuu qaba jedhanu birrii tokko sitti kennanii beeku afaaniin jedhuman. Laammee agargaara nu sadii sanus agargaara nu sadii sanus. Lala no dhaggeeffadhu al tokko dhaggeeffadhu tokkoffaa ati nama raayyaa ittisa biyyaa makalaakkiyaadhaan milishaadha jedhee xiqqeessaa ture mana iluu keessatti nama 25 irratti ati foon qaamuma seeraa jechuudha gaseessa tokko jira kiyyuudhaan maal ilaaltutte milishaadhaan turreeti makalaakkiyaadhaan jedhaan turre muummichi ministeeraa jimaa qamaate gabartima jimaa qamaatee basaaftuudhaati mootummaan geetu maaliif asi jedhee basaaftuu uummataati maaliif sababi mucaan kun abiyyiin deeggara. Mucaan kun mootummaa deeggara mootummaa biraa dhaabata. Amaddiin iccitiin baasin qaba. Yaalii guddaa keessaa turte. Nayii siftaa dhiisi Amaddiin mootummaan kana dhageenyaan na qaba bannaan. Yaalii guddaa keessaa turte ensi jedhe barra. Asisiin jira barra dhugaan sitti maramu. Bannaataa jechuun rikardiin godhinaa bannaataa jechuudha. Viidiyoo kana waraabina. Wallaahi gordi godha. Hundi keessa maa hojii keetiin barra. Hojii keetiin barra waan itti hojjetaattu Itoophiyaa keessatti barra. Kunin bareedaamam. Toofik sida miti kan harkisias keessa nagalchi waan hin taane keessa nagalchi. Asii fide Amaddiin egaa eeggadhu Amaddiin na fide waasii na fudhate fide Amaddiin. Muitii godhe Toofik muitii godhe waan tokko. Tokkoffaa uummata keenya ati tokkoffaa basaaftuudha maaliifan siin jedhee muummicha ministeeraa jala deemtee keettaa hin arrabsitalleedha. Milishaalee makalaakkiyaadhaan illee milishaa ta'e keekaa turte mana iluu keessatti dhibbaan dhibbatti
Si argeera nama kuma ni Bannaa deebisee. waraabame. Bannaa dachuu waraabame. Nama kuma gaafii tokko gaafadha. Bilis koi gaafii gaadha bar gaafii gaan gaafata bar gaafii gaadhaan deebisaa lafi bar. Reenfa isaa biyya galchinaa. Raayyaa ittisa biyyaa keessatti ture mucaan kun jedhee hin gargaarinaa deemota irratti nama kuma deebisan irratti. Iluu maatii kan keessa beektota baan kan deebisee argateedhaa ture iluudhaan. Wallahi nama kuma deebisan irratti. Garuu ummatu waraabadhaa likuurri waraabaa hundi keessa likuurri waraabaa lafa kaadhaa. Makalakiyaatti illee himeen jira. Garuu haala iskitaayee dhaggeeffatu hima. Ati muummicha ministeera Afrikaa guutuu jechuudha birrii biyya alaatiin liqeeffatee warqee godhee agarsiise. Ati kabajaa wallaaltee mucaan kun yoom biyyaa qabsaa yoom biyyaa dhaabbate jettee natti roorrisaa turte. Reenfa isaa biyya galchinaa duunaanii hin gargaarinaa uummata Oromoo biran dhaabbateedha. Hin nyaachisinaa hin obaasinaa bakkeetti darbaa kan jedhee narratti raawwataa ture si. Dhibbaan dhibbatti likoorri roolaa ijoollee hundi keessa waraabaddaati. Warreen jaallatan hundi keessa jechuudha. Kana dhibbaan dhibbatti fudhu yookiin jilbeenfattee uummata Oromoo nama kuma laman kanarratti dhiifama gaafachuu. Yoo dhiifaman gaafatu taate toonnoo seeraa jala ga'ee ooltee hamma sammaa isirinyaa itti namte jechuudha. Isirinyaa keessa buute. Bakka ishi viidiyoo warra amma viidiyoo waraaban hundi jaraa diilee takka godhanu dabarsanii. Diileetti miti. Ati jilbeenfattee uummata Oromoo hunda jilbeenfattee jennaan uummanni Oromoo diileetti hin godhan. Yoo jilbeenfattee dhiifama gaafattee. Jilbeenfattee dhiifama gaafattee uummata Oromoo abeetii balleessan. Ansi wajjin ciqicciqii mataa buusuus hin dandeenye. Waa'ee kee wanti nagashuus hin jiru. Abbaan barbaade si gargaaru abbaan barbaade dhiisu. Kana boodaan waan akkanaan godhu dhiifamas nan gaafadha garuu warra amma rikardi godhan. Akka jarri diileetu godhanii mootummaadhaafis. Likardii miti. Ati jilbeenfattee muummicha ministeeraatiif ijoollee dheengaddaa milishaa makalakiyaa biyyaa wareegamtee dhaabbataa turte arrabsaa turte. Jilbeenfattee dhiifama gaafattee jennaan uummanni likardii kana gadhiisa. Yoo sanan taate kan sharrii qopheessitanis kan waa hunda gootanis hin gaafatamtan jechuudha. Nam tokko likardii godhanii dhaggeeffatu. Tokkoon keessan immoo waa tokko dubbannaan mana kan keessaa bulookiidhaan isin gaggeessa. Bulookiidhaan lala waa tokko dubbatanii naan. Ishi akkas goona gaa isa sana dhuma irrattan viidiyoo. Jilbeenfattee mucaa dhukkubsataatti qoosuu dhaggeeffatu. Mucaa dhukkubsataatti qoosuu gootiif balleessee rettee yoo dhiifama gaafatte uummata Oromoo. Likardii kun viidiyoo caalaa. Ahmaddeen. Muitii godhu ta'i. Muitii godhu ta'i isin jedhee. Abdi muitii godhu. Itti meedhaadhiin. Ishee ati dura maqaa raayyaa ittisa biyyaa balleessuu kootu dhiifama jedha Ahmaddeen. Ati dhiifama si haa gaafatu. Maqaa raayyaa ittisa biyyaa maaliin balleessu kottuu buyyadhe. Basaaftuudha atu abdii sun. Basaaftuudha. Warra basaasee biyya qotee biyyaa bee. Hundi keessan. Dhageeffate. Ahmaddeen waan an jedhu natti mi barreeffadhee achi kaa'ee muummicha ministeeraa tuttee arrasitee makalakiyaa arrasitee xiqqeessitee mana hidhuu keessatti kana uummata Oromoo dhiifama gaafattee dhaggeeffatu hima uummata Oromoo dhiifama gaafattee anammoo dhukkubsataa mucaaleen gadda raayyaa ittisa biyyaa keessa ture haduuku hin gargaarinaa haadha keessan zarii keessan hin balleesse dhalatute barka kataa turte miidiyaa irratti namni mucaa Ahmaddeen hin gargaartan zarii keessan hin balleesse dhalatute muummicha ministeeraa hin tuffattee makalakiyaa hin tuffattee hin xiqqeessitee kana jilbeenfattee uummata Oromoo yoo uummata Oromoo dhiifama gaafatu taate daqiiqaa sekundee hin keessa murtiisitti fudhatama jechuudha. Ishi yoon kana godhe amma hin balleessu si dhaga'u warra amma rikardi godhan. Na dhaga'u hin balleessu yoo si jilbeenfattee dhiifama akkanatti gaafatte uummata Oromoo hunda mucaa dhukkubsataatti qoosuu gootiif balleessee jireette. Maqaa Aleeksi dhiifama gaafadhu. Dhiifama gaafadhu. Dhiifama gaafadhu. Aleeksi dhiifama gaafadhu. Gaafachuu nan gaafadha Toofiq. Gaafachuu nan gaafadha qoy al tokko Ahmaddeen mo'itu godhadhu. Jalqaba inni kun hin qaqqaba. Likardii waraabadhaa waan inni dubbatu hundi. Kan dursuu qabu laa Ahmaddeen dhukkubsataa jira.
dhaabbataa ture jettee xixiqqeessaa turte nama 25,000 irratti darin naasiree keessanii balleessite ta'ee lolaa illee jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo makalaakiyaan illee milishaa dheeraa turteeti. Milishaadha hin beennu hattoota jettee arrabsaa turte jechuudha makalaakiyaan illee. Raayyaa biyyaa illee dabarsitee ammas immoo mootummaa illee hin basaafte jechuudha basaaftuudhaati. Tokkoffaa kana uummata Oromoo hunda dhiifama gaafattee mootummaa dhiifama gaafattee anallee dhiifama gaafattee yoo ta'e ijoollee miidiyoo waraaban hunda likoordi godhan hin gadhiisan. Yoo immoo dhiifama gaafachuu didde likoordi godhanii gadhiifamaa daqiiqaa sekundee keessa maatiin keetis atis qaama seeraatti dhiyaatan hundi keessan. Maaliif gocha suukkanneessaa ilma dhala namaa irratti raawwatan waan ta'eef gocha suukkanneessaa dhala namaa irratti Amaddiin sarraanuu kennituun dubbanna. dubbadhu mee Aleksi. Ela akka goonu. Akka goonu. Akka goonu. Namni si gargaaruu danda'u namni si gargaaruudhaaf fedha qabu. Dhufee asirraa wacuu miti si haa gargaaru. Angaruu akka Aleeksi Taayyeetti kaleessas har'as boris amaddii nama hojjechuu danda'udha. Fayyaa qabaa gargaaruun sirrii miti jedhee sana mana. Okay, koy gaafii tokkoon gaafadhaan koy aame ko. Koy gaafadhuun. Okay, ani Alamaayyoon yeroo danuu nan argaan gidee gargaarsi amaddiiniin haa gargaaramu jedhamee uummanni dhufee gidee gargaaruudhaa ka'u kan dhufee rabbashee mucaan hojii hojjechuu qabaa akka hin gargaaramne nama jedhu keessa inni jalqabaa Alamaayyoodha. Haa ta'u Alamaayyoon miti. Gaafirma qubna garaan gaafadha toofi koy. Akkas jettaati miti? Sirriidha maqaan kun Gargaaramin jettu qoqoo ittiin gaafadha. Gaafii tokko ittiin gaafadha. Ergat mucaan kun hin gargaaramin jette mucaan kun immoo ishii anis nan gargaarinaati hojii gariin hojjedhe gideen immoo hojii hojjetu bira dhaabadha mucaa kana jalaa bitaa gargaaraa itti beetaati. Hin beektu. Sirriitti. Maali? Wallahi Hin sirriitti. beektu. Ala ummata koy. Jimmaa Tokko adeebisme gaafii kana amadde. koy waan gaafadhaanii koy waan gaafadhaanii koy. Amma marti nyaadheen dhukkubotaadha lapheen jijjiiramee na dhumee dhukkuba qoricha na fudhataadha mana baagiddiisi baagiddiillee kun hojjetanii mubaarakum sammaalee jira. Garuu ati mucaan kun dhukkubotaan jiru mootummaa deeggara mootummaa bira dhaabbata. Kanaaf dirreenfa isaa biyya galchuu qabnaa jettee kan qabsaa keessa ture keessaa isa tokko. Iluutti illee yaadattee zarinnaa zarii kan balleessa iluu gargaarsee naan jettee iluun sodaatee ansi gargaaruu keessaa harkan qabu Oromoon illee gargaarinaa dubbataa ture. Garuu ati makalaakiyaan illee milishaadhaa jettee tuffataa turteetti qaama seeraa jechuudha. Makalaakiyaan sana keessaa jiru kiyyuu jechuudha. Milishaa kan keessaa jettee qaama seeraa nama lubbuu ofii xiyyiitii dharraasaa kennee biyyaa wareegamee dangaa biyyaatti kaayuu tuffattee turteetti. Biyya Itoophiyaa keessa teessee. Kanammoo gaafati Itoophiyaa keessa teessee caatii qamaatee mirqaantee uummata Oromoo xiqqeessitu saba Oromoo mootummaan si ilaalaa jira. Sagalee kana likoordi godhamee lafa kaamaa jira. Sagalee bor idimee kan likkee kan isiisuun beektaa gochi kun gocha du'a gocha sukkanneessaa dhala namaa irratti raawwate waan ta'eef. Gochi du'a maaliif dubbii du'aati nafsii dhabara. Maaliif uummanni Oromoo saba guddaadha. Rakkataa yoo kaatee rakkataa argite shilingii tokkotti darbattee yoo rafatte malee hin rafsitu hin xiqqeessitu. Yookiin immoo afaan kan keessi baattee bira rafatta. Garuu ani dhukkubsadhee lubbuu keessa hin jiraan. Marziina nyaachisanii laphee kiyya na ciranii fitee amma yoo wanaatti akaatti hin deebineen. Maaliif? Sababiin Amaddiin horii galchuu bandee maadha? Horii galchuu bandee maadha? Waa tokko sitti meedee. Hundi keessan waraabaatii gadhiifadhaa. Hundi keessan. Ales dhiifama gaafachuu didee jira. Karaa daarii irratti iskiriinii irratti agarsiisa. Akka godhu. Likoordii waraabbadhaatii gadhiisaatii muummicha ministeeraa xiqqeessee makalaakiyaa xiqqeessee mootummaa basaasee basaaftuudha. Likoordii waraabbadhaatii hundi keessan gadhiifadhaa. Jarri gastii irra jiran kun waa tokko sin fayyadanu gadaariitii geemii taphadhu namaa wajjin. Geemii taphadhu namaa wajjin. Uummata keenya argitanii gaaffii deebiif hin qabdu. Basaaftuudha hattuudha uummata keenya gaba waraabbattanii likoordii godhaadhaatii gadhiifadhaa hundi keessan mana manatti jechuudha. Tokkoffaa warri gastii keessatti immoo dhuftanii waan biraa dubbattanu sagaleen keessa waraabamee akka argee deema. Gastii keessaa bulookii isin godha bulookii kun gastii koo keessa keessanii waa tokko dubbachuu dandeessan jechuudha. Waan biraa. Waa'ee mootummaa irraa ta'e waa'ee kooraa ta'e waa'ee kan gommoo silaa yoo isin hin beektan. Amaddiin maa kenna gooftaa? Amaddiin. Kottaa warree.
Nanti Arraanuu kenna. warri tasibatti dubbachuu dandeenye gadi darbatan jechuudha mana keenya keessaa iyyuu keenya. Arraanuu kenna Aleksii ana fide miti caaraanaa kennite annatu gaafachiisa maa baafte. Bu'aa gadi maal sodaateen baane gaafi deebii deebisuu hin dadhabne gaafi deebii akkamitti deebisama dubbii dhala namaatti gachuusu qinasa isaa raawwataa ture bira nama dheengadda biyya ofiitiif hawaasa lammiidhaaf dhaabbataa ture. Mootummaa kana kanaan godha kaayyoon maasaraa maddii garoon ana kan dachiisee raayyaatti biyyaa eegaa ture leena garuu mucaan kuni basaaftuu uummataa basaaftuu milishaati maal jedhee haduu reenfa isaa du'aa bilcha galchinaa eegaa wanni nama kuma 25 irratti qabsaa'u ijoolleen shanan gibee hundi keessan ilaalaatu ture jechuudha. Ashii haa ta'u qaaliin immoo gadi baatee jimmaan ijoollee shanan gibee hunda xiqqeessaa turte jechuudha. Gadi baatee jechuudha. Sanyii miiliki sanyii harree sanyii diqaalaatti jechuudha. Uummata jimmaa hunda xiqqeessaa turte jechuudha. Illuu kanarraa ijoolleen illuu hundi keessan alakkii taa'ee kanaaf qaaliin qabattanu taanaan gootonni keessas gandi keessanis badee jira beekaa quba qabaadhaa hundi keessan. Alakkii taa'eetti fi qaaliin qabattanu taanaan. Guyyaa tokko gadi baanii ijoollee jimmaatti qubaatti guyyaa tokko gadi baatee ijoollee jimmaatti waa'ee. Aleksiin nan fide amma maalirraa barbaaddaati? Nan fide amma san. Jilbeenfatee uummata Oromoo dhiifamaa gaafatu. Maal abbaa gadi ganna buufte gurra shaanii goote maal ganna buufteeti? Ni buute. Tartiiba dhugaa itti arrabaan geessireessi jettu. Tokkoffaa uummata keenya dhaggeeffadhaa asitti maal? Aleksii dhuguma marsii dhugee jibsiin kiyya lallabee mana oomishee rakkisee jechuudha. Qoricha fudhee nama of yaalaadha. Kan jirus immoo mana baagdii Faadimaasiitiin Mubaarik Musummaatti kan yaalchisanii yoo dhukkubni kusitti jabaate fayyaa gatti deebitee kaatee hojii hojjetteeran. Kan mucaan maraataadhaanis kan mucaan xiqqaan fayyaadha qulqulluudha waa tokko hin taane nama fayyaadha nama dalagattee biyya kana dhufe. Mana ofii mana 1,700 bitu 1,400 urgee biyya kana dhufe jechuudha. Isin galee raayyaattis biyya keessa deemee raayyaatti biyyaatiin muka isaa immoo ammallee dhiisee bee gara Dubaay dhufe. Gara Dubaay gaafa dhufu immoo namummoo kan koo dhukkubsatee hin jiru namummoo kan koo dararame hin jiru. Maaliif biyya galchinees yaalchifne kan jedhee jiranis iqaamaa kiyya bulooguuf asiin galchanii natti qabsaanii jiran. Alakkii taa'es dhibbaan dhibbatti quba qaba waan kana harka keessaa qaba jechuudha. Kan marti na yaachises ragaa jira mana jira. Marti na yaachisanii mootummaa abbaa irreetii mootummaa isa kanarraa kuffisuu qabna inni yaalii guddaa keessaa turan Dubaay keessa taa'anii of dhalaataa turan uummanni baay'een jechuudha. Of beekani. Akka inni hin gargaaramne immoo reenfa isaa biyya galchina kan jedhee dubbataa ture alakkii taa'eeti. Alakkii taa'ee maati. Alakkii taa'ee ijoollee liluu qaalii mukatti dhooftanii ofirraa hin uwwitanu taanaan ganda keessanii qabee gootota keessanii qabee ijoolleen jimmaa ijoolleen shanan gibee guyyaa har'aati qabee irra deemaa argataa manatti baladhaati. Hundi keessan hin dhawwanu taanaan nama 2,000 irratti himaadha. Alakkii taa'eetiif qaalii ganda jaraatii kaasaatii sabara jaraatii kaasaatii irra deemaanii. Muummicha ministeeraa rabsaa ture mana iluu keessatti alakkii taa'ee xiqqeessaa ture namaa rabsaa ture makalaakiyaa xiqqeessaa ture rabsaa ture milishaa ganda keessaa mana dhugutti maannatti gootee of dhaalataa ture. Biyya mirga sabaa salammii qabachiisee eessisee kan bulchaa jiru. Inni galee wanti kun rikoordii godhamee lafa kaa'amuu qaba. Alakkii taa'ee akka qabeetti qabsee gaddeeffamuu qaba. Ani yoo Itoophiyaa jiraannaan maallaqa kan waan hin qabu aarsaa kaffalee qabsiisa. Aarsaa. Agadamni no katilala. Ini daw. Kanaafi uummata keenya alakkii taa'ee guyyaa har'aatii qabee maatiin isaa inni qaama seeraatti dhiyaachuu qaban. Maaliif caatii qabee shishaa saabee warreen namaa gudeedee gadi ba'ee miidiyaa irratti dubbata shamarran biyya arabaatii jenajjanee gadi ba'ee mootummaa basaasaa biyya eeqaa biyya rabbasha. Ganamaa galgala gasii gadi banatee nama haraasaa oolaa jechuudha. Isa kana mootummaan muummicha ministeeraa siyyaan ilaala taanaan mirga sabaa salammii qabachiisee eegaa ture. Nullee dheengadda biyya ofiitii wareegamnee aarsaa hedduu kaffalaa ture. Biyya Dubaay keessattis immoo sababii muummicha ministeeraa deeggarfanii marsii na yaachisanii ija qubatti naan bitan. Kun agaatanii maa jimsiin koo dhume nyaatamee dhume laa kun horaa. Agaata miti dhume marsii na yaachisanii. Maaliif haduu jedhanii jechuudha. Mucaan kun fedhan qabu waaliin qabu jedhanii natti rooli isaa turan baay'ee tokko. Darrees immoo kan na gurgurates ijoollee keenya keessaa maqaan namaa meeshaan godhee haasa'uu barbaadu guddinyoota mana obboleessa turuutti yaaladhu kan waan kana natti gaggeessise. Maaliif waan hin beekamtii qabuuf waan hin mirga sabaa salammii eessisu yeroo baay'ee dubbadhu
gocha guddaa kaayee haasa'u. Dalagaa isaan dalagatu hojii isaan hojjetu himuu diinatti qabataa turan jechuudha. Hojiis immoo hin galchinaa jedhanii dubbatan. Mucaan Ahmadiin hojii hin dalagu. Waa meeqa haasaa turan jechuudha. Ani immoo dhukkusadhe nama fayyaa qabu dalagataa ijoollee. Namni fayyaa hin qabne kamitti dalagata. Akkamitti hojjetee bula. Sammuun yaaduu Aleksisaa himaa deebinaan deebisin. Waan deebisu wallaale. Albee caatii qamayee waan barbaadu. Alamaayyoon sirraa jibbaa qaba malee waa biraan qabu. Jibbaadhuma qaba namtichi. Malee waa tokko qaba. Riiziniin biraa jira? Hin qabu. Alamaayyoon jibbaadhuma biraa waa tokko hin jiru. Jibbaadhuma qaba namtichi. Irraan bu'in namtichi kanarra. Gadi buu. Maa shaarmutaa dabar shaarmutitti dabar feesbuukaa yuutuubiidhaan haraama daladdee zinaa daladdee haadha fiddee miidiyaadhaatti kadhachiiftee abaaboo godhattee giiftii nyaatte giiftii kadhataa bultiin ganamaa galgala. Yoo kadhaa teessi koo Ahmadiin hin kadhatin jedhamti. Innis koo istaayilii jijjiire malee hin kadhata miti maa kadhataa oola ababaa jechuun orreedidha. Giiftii haadha isaa fidee miidiyaa kadhataa oola bara. Haadha isaa miidiyaa fidee kadhataa oola. Itti kadhantattu adda adda ta'e malee innis kadhataa oola. Haadha isaa fidee miidiyaa irra kaa'ee giiftii kadhataa oola ganamaa galgala. Akkam jirta nagaa keetii? Nagaadha alhamdulillah. Baga jiraatte baga dhiifama gaafachuu dhiisee baga dhiisati maaliif jennaan waan itti jiramu hin beeka kanaaf hin sodaate waan ta'eef si galee. Murteen waa gaafa murteen tokko irra ga'ee jedhe inni nuun beekkata waan ta'eef kanaaf dhiifama gaafachuu dhiisee bari naaree bari isatti kasabtee jirtuuf haaree bar. Beeta waraqaa sinii fiduu dandeenya waan fitan sinii fiduu dandeenya ookee uummannis jala jirtan. Warri Ahmadiin itti qoostan hojii keessan argachuu dandeessan akkuma kana. Akkanas jala jiru beeka kanaaf iyyii dhiifama si gaafachuu dide bar. Muummicha ministeeraa arrabsee, makalaakiyaa arrabsee, milishaa ganda keessaa kana irrattis liqoorti godhatanii waraabbatanii lafa kaadhaatii gadhiisaa hundi keessan. Basaaf ture mucaan. Tokkoffaa ijoolleen iluu keessaa immoo kan gadi baatee dubbataa turte qaalii mukatti cabsitanii akka shanan gibetti ofirraa hin dhorkutan utaanaan isii irratti illee falageenya. Ijoolleen iluu hundi keessan silaayyuu ganda namaa tuqeen beeku haadha namaa arrabseen beeku mucaan kun illee iluu keessatti guddate ijoolleen narraa dhowwaadheetti mataa ture.